Viidiyoo har'aa kana keessatti namni harka isaatii bilbila isarraa teelegiraama fayyadamu hundinuu viidiyoo kana ilaaluun dirqama jechuudha. Akkuma beekamu silkiin keenya waan baay'een waan hin beekne nu jalaa guutamee gogeetuma achitti hafa garee adda addaa teelegiraama irratti fayyadamnurraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu porofaayila namni teelegiraama irratti hidhate hundumaa daawunlood godhuun wanta namni garee san irratti gadhiise hundumaa automaatikaalii daawunlood godhuun faayilli keenya jiibiin silkii keenya guutuudhaan jawwaalli keenya goggogeetuma hafa jechuudha. Gabaabdumatti baroomsa har'aa kana keessatti viidiyoo fi barreeffamoota garagaraa kan namni garee adda addaa irratti teelegiraama irratti nuuf ergu akkamitti akka inni silkii keessatti gadi hin buune hayyama keenya malee yoo nu daawunlood godhe malee ufiin automaatikaalii akka gadi hin buune akkamitti godhachuu dandeenyaa fi suuraa namni barreeffama irratti fayyadamee teelegiraama irratti isiniif erge garee adda addaa irratti isiniif erge silkii keessan keessatti akka gadi bu'ee silkii keessan hin guunneef akka itti godhachuu dandeessan. Teelegiraama tokko otoo qabdanuu teelegiraamuma aappii takkitti tanarratti waa akaawuntii 4-5 irratti banachuu akka itti dandeessan yookaan lakkoofsa isaallee akka itti jijjiirrachuu dandeessan isin barsiisa hordoftoota fi kabajamtoota. Kanaafuu isinillee viidiyoo keenya laayik tuquun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Yaada qabdan komentii jalatti nu barreessuu dagatinaa isiniin jenna. Amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa hordoftoota fi kabajamtoota aappii teelegiraamaa namni dhabee hin jiru teelegiraama kana keessa yeroo tokkoof ni seentu. Tole amma as keessa gizee seettan tuqaa sadeen gaara kanarratti ni cuqaastu. Amma tokkoffaa irratti kan isin argisiisu footoo yookaan viidiyoo automaatikaalii silkii keessan keessatti gadi bu'ee isin gubee carraa silkiin keessan guutamullee gadi hir'isaa deema jechuudha. Eega porofaayila keessan irraa dhuftanii hordoftoota kabajamtoota seetingi bakka iddoo irratti ni cuqaastu jechuudha. Okay, amma asirratti eega cuqaastan akkuma beekamu teelegiraamiin waa baay'ee of keessaa qaba. Yoo isin sirreeffattan waa baay'eetu as keessa jira jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota. Tole hordoftoota fi kabajamtoota eegaas dhuftan kunoo bakka data and storage bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokko. Eega amma kunoo akkanatti isiniif fida gubbarratti storage using data using gadi buutanii immoo automatical media download wanta miidiyaa irratti fayyadamtu hundumaa automaatikaalii isinirratti gadi buusa jechuudha. Isa sana akkamitti akka itti ofirraa cufuu dandeessan when using mobile data bakka jedhu kana qasxii fuula duraa isatti argamu kana akkanatti gamana cuftu. Amma akkanatti yoo cuftan waan takka isinitti gadi hin buusu kana qofaa miti keessa gadi galeen isin argisiisa jechuudha. Amma gadi buutanii bakka isa sadaffaa kanarratti ni cuqaastu ni bantuun jechuudha. Eega akkasitti bantanii guutumattuu wanta inni gadi buusellee seetingii isaa ofirraa balleessu yoo barbaadan kunoo rest out download settings bakka jedhu kanarratti cuqaasuun ofirraa balleessuu ni dandeessan. Kunoo asitti immoo save to gallery bakka jedhu kanarratti gallery keessan keessatti wanta namni isiniif erge akka save isinirraa hin taane isa kana akkanatti ni bantuun. Akkanatti yoo bantan wanti namni isiniif erge hundinuu save ta'a jechuudha. Amma akkanatti yoo cuftan cufamee jira save hin ta'u jechuudha. Okay, amma gama gadii kanatti viidiyoo bakka jedhu kanarratti yoo cuqaastan mee isarratti cuqaasan ilaala. Amma akkanatti yoo bannee samaawii goone namni abbaan fedhe waan namni nu erge kallattimaan gaalaarii keenya keessatti gadi bu'aa jechuudha. Kana ofirraa cufuun nurratti dirqamaa jechuudha. Ofirraa cufne waanuma hundaa'u amma asirratti immoo smart video and audio files asirratti viidiyoo fi silkii smartii hundaarratti kan isiniif ergame viidiyoo audio faayila adda addaa kan teelegiraama jalatti isinii ergamu akka inni isinitti gadi hin buune yoo godhachuu barbaadan kunoo hamma isin daawunlood ufiin gootanitti ufii isaatiin akka isinirratti gadi hin buune yoo barbaadan isa kana
akkanatti inni cuftanii jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Isa kana akkanatti gurraachesinaan isinitti hin seentu jechuudha. Kan viidiyoolee akkasumatti kan gadii kana immoo isni kun yoo akkanatti bantan faayilli adda addaa hundumtu yeroo namni gareerra gadhiise silkii keessan keessatti gadi bu'a jechuudha. Isin arguu dandeessanii arguu dhabuu dandeessan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota. Tole hordoftoota fi kabajamtoota otooma as keessaa isin hin baafne isa kana karreefu akka waan miidiyaa irraa gadi bu'e hundumaa isinitti akka gadi hin buune godhattan isiniin jedhe gamana cufaa isiniin jedhe kana isuma kana duuba isatti otoo duubatti hin deebine barreeffama isa duubaa kanatti ni argitanii kunoo jalatti photo and video jedha. Gubbarratti immoo when using mobile data bakka iddoo kanarratti barreeffama kana yeroo tokko akkanatti gadi tuttanii eega isin gattuuttan kunoo gubbaa kanarratti out download media ya wanta miidiyaa kamiirraa isinitti gadi bu'u ofirraa cufuu barbaadda jedheesi gaafata. Yoo ofirraa cufuu barbaadan kunoo jala kanatti on in all cases jala gubbarratti viidiyoo bakka jiru jalatti amma gadii tanatti immoo viidiyoo ja bakka viidiyoo jiru kana guutumattu kunoo tokko tokkoon baasee isinitti hima jechuudha. Ofirraa cufuu dandeessan faayila ka jedhu kana fakkeenyaaf namni faayila isiniif ergee kala telegiraamiitiin garee adda addaa jala telegiraama jala faayilli gadi nuu bu'uu didee yookaan appilikeeshinii gadi nuu bu'uu didee kan jettanilleen ishee tana banatuun isin irratti dirqama jechuudha. Ammaaf ani banaa jirtii cufeen isin ergisa akkanatti cuftan oof jetti kun asitti ni argitanii tunis amma banaadha. Suuraa namni yookaan footoo namni nu ergellee kallatti man daawunlood godhaa jechuudha telegiraamni kanallee ifirraa cuftan. Kuno amma asitti waan hundaa'u tarreesse tartiibaan isinii fida. Isa kana maal gootu raayitii keessaa balleessitu tokkoon isa raayitii keessaa balleessitu sana booddee gadii kanatti seef gootu seef bakka yeroo kana gootan kuno amma kallattimaan isinirraa cufamee jira jechuudha. Okay, amma guutumattuu inni kunillee hoggaa keessaa nu baane ni banama ofuma isaatiin akka hin banamne guutumattuu ofirraa log out gootu yoo feetan kunoo gubbaa kanatti qasxiidhaan akkanatti cuftanii jechuudha. Amma guutumattuu isinirraa cufame isinilleen keessaa baatan deebee hin banamu jechuudha. Wanti namni kamiyyuu isin erge isin daawunlood gootan malee faayila keessan keessatti faayil manaajer keessan keessatti gadi hin bu'u. Kuno asitti dubbisuu dandeessan jechuudha. Through this on if you want media to be automatical download on mobile data. Asirratti wanti silkii kanarratti isin fayyadamtan hundinuu daataan itti fayyadamtan hundinuu kara telegiraamiitiin kan isin qaqqabe taasuma silkii keessan keessatti gadi hin bu'u jechuudha. Yoo banachuu feete immoo asuma qasxii tana tuttee samawaayii goota banattee jirta jechuudha. Akka isiniif galee abdiin qaba. Hayyee amma eega kana xumurre amma wanti nu hafee akkaawuntii telegiraama aappii takkiitii tanarratti akkamitti 2-3 akkaawuntii 2-3 fayyadamuu dandeenyaa fi lakkoofsa akkamitti irraa qayyaranna isin argisiisa. Kunoo asirratti amma bakka maqaa akkaawuntii yookaan irratti kunoo irratti yeroo gattutan akkanatti isinii fida. Amma maqaa keessan qayyarachuu dandeessan jechuudha. Lakkoofsa akkaawuntii telegiraamaa kanaan duraan banattee amma itti jijjiirratu yoo feete kanuma gadii kana change number bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Amma sana boodan kunoo jala kanatti ilaaluu dandeessan jechuudha. Change jedhee jira asirratti qayyaratu yoo barbaadde kunoo gubbaa kanarratti qasxii tana tuttee biyya keessa jirtu filatta jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota biyya keessa jirtu ni filattu. Sana booda irratti fakkeenyaaf amma hafiladhuu gama gadii kanatti itti naqee isin argisiisa jechuudha. Hamma dhumatti ana faana bu'aa viidiyoo yoo dheeratillee baroomsa hordofa rakkoo hin qabu. Amma kunoo ani itti naqadhee jira jechuudha. Maal gootuun xiyyaaf achi deemu kana ni cuqaastu. Amma iddiitti godhuu feetaa isin jedha. Isin yoo barbaadan yes gootu. Kan duraanis jijjiiruu yoo barbaadde koodiin akkasii dhufus yoo barbaadde isuma amma bakka kana iddiitti gootee irra deebitee sirreeffachuu ni dandeessa lakkoofsi yoo dogoggora qabaate. Yoo dogoggora hin qabaanne yes bakkuma jedhu kana tutte kunoo amma barbaadaa jira. Barbaadee koodii siif erga koodii eega inni lakkoofsa sanirratti si erge
koodii fudhattee asitti naqattee banattee itti fayyadamuu dandeessa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota. Kuni amma maqaa irraa dhiifama maqaa osoo hin taane lakkoofsa irraa jijjiirrattee jirtaa jechuudha. Tole amma eega maqaa irraa jijjiirrattanii akkaawuntii telegiraamuma takkitti isirraa qabnu kanatti akkaawuntii 2-3 akkamitti akka irratti fayyadamuu dandeenyu hamma 10 irratti fayyadamuu dandeenya lakkoofsa itti qayyarannee akkaawuntii garaagaraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namni takkaan biloo kun godhe akkaawuntii biraatiin nama saniif waan barbaanne erguu akka itti dandeenyutti jechuudha. Garee adda addaa keessa seenuuf nu gargaara. Amma maal gootu san kunoo piroofaayila keessanirra gisee seentan bakka qasxii maqaa keessan fuula dura jirtu kanarratti yeroo tokko akkanatti cuqaatu sana booda kunoo add account jedha lakkoo account haaraa itti naqataa jechuudha. Gubbaa kana kunoo kan duraanii si fida kunillee inuma taa'a kan biraa as gattutte kunoo biyya akkuma reefu siin jee gubbaa kanatti biyya filatte biyya keessa jirtu filattee gama gadiitti lakkoofsa kee naqattee akkasitti akkaawuntii haaraa uummachuu ni dandeessan. Isiniin hordoftoota fi kabajamtoota akka isiniif gale abdiin qaba, akka isin gammachiisu abdiin qaba. Viidiyoon har'aaf qopheeffadhe asumarratti raawwata. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii.